Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kuusinaa qaqqabu isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota amantaa musliimaa hundi keessanuu bakka jirtanitti baga guyyaa ayyaana iidaa geechan. Baga xoomana hiiktanii xoomana nagaa isiniif haa ta'u, kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan dhukkubsate kan itti fayyuu, kan rakkate kan itti rakkina keessaa bahu, kan hidhame kan itti hidhaa keessaa bahu, kan fayyaa dhabe kan fayyaa itti argatu rabbiin hunduma keenya iyyuu yaa taasisu. Rabbi biyya keenyatti gallee musliimas ta'e kiristaanas ta'e kan maatii keenya wajjin xoomana xoomnee xoomana hiiknu rabbi nu haa taasisu. Hunduma keenya jaalala rabbi nuuf haa kennu, tokkummaa rabbi nuuf haa kennu, nagaa nutti haa dhiyeessu, kan hidhame hidhaa keessa nu haa hiiku, kan du'eef immoo rabbiin jannata furdoo rahmata haa godhuu fi hundumti keenya yoo akka nuti wal kabajnu amantaa keenyas amantaa walitis kabajuu akka qabnu hundumti keenya iyyuu beekuu qabna kana. Maaliif jennaan amantaan kan abbaati. Garuutu immoo Oromummaa tokko walitti qabnaa, dhiiga walitti qabnaa. Kanaaf akkuma nuti wal kabajnu amantaa walitis yoo kabajne tokkummaan keenyas jaalalli keenyas waa hundumtuu akkasumatti cimaati deema jechuudha. Kanaaf amantaa akkuma ofii keenya wal kabajnu amantaa waliitis kabajuu qabna. Warri amantaa tokko gadi tokko ol warri gootan waan akkasiitirraa akka of eeggannu isiniif dhaama. Kanaafuu gaafa musliimni xoomana hiikuu sun kan ayyaana isaanii gees baga geechan waliin jechuun dirqama keenya ta'a. Akka kootti gaafa kiristaanatis immoo baga geechanii baga geenye waliin jechuu dirqama qabna akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan tokkummaan keenyaa fi jaalalli keenya ni dabala malee hin hir'atu jechuudha. Kanaafuu amantaa hundumtuu rabbi tokkichaadha kan amanu. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e yaa rabbi jedhee rabbitti amana. Kanaaf amantaa walii kabajuu qabna. Nama akkuma namummaa keenyaan ofii akka gwaaddanyaa akka wal beennutti wal kabajnutti amantaa keenyas immoo akkasumatti kabajuu qabna amantaa walii jechuudha. Siigalee yoo namni tokko musliimni na bira jiraate ani kiristaana jedhee musliima sana amantaa sana waan hin taane xiqqeessuu honka waan hin taane jechuun hin qabu akka kootti jechuudha. Hundumti keessanuu kana hin beektan jedhee yaada. Kanaaf akkuma nani amantaa kiyya jaaladhu musliimni sunis amantaa isaa ni jaalata. Akkuma ani amantaa kiyya lubbuu kiyya kennu musliimni sunis amantaa isaati lubbuu isaanii kenna waan ta'eef amantaa walii kabajuun dirqama keenya hundumti keenya jechuudha. Isinii galee namni tokkichi kan ofii jaalatee kan namaa immoo jibbuu, kan ofii guddisee kan namaa xiqqeessu, kan ofii ol godhee kan namaa gadi godhu hin qabu. Abbaa amaneef amantaan amantaadha. Dhagaa ta'amanu, muka ta'amanu, waan barbaade ta'amanu amantaa isaa sun amantaa isaati jechuudha. Itti amanee itti kadhatee irraa argate waan ta'eef isaaf furmaata jechuudha. Ati immoo abaluun akkana maaliif jettee yookaan immoo maadhee tanan akkana jedhaani ani maadhee tan baga geecheedhaani maala galche waa'ee kana la. Amantaan akkuma ati amantaa kee jaalattu namni kamiyyuu amantaa walii jaalata. Amantaa ofii jaalata. Kana waan ta'eef amantaa waliitis kabajaa tokkummaan keenya immoo ni cima. Jaalalli keenya ni cima. Waa hundaanuu akkasitti cima malee yoo amantaa walii hin kabajne wal kabajuu faayidaa hin qabu. Duraan dursa amantaa walii kabaju. Amantaa ofii jechuun kirrii ofiiti, lubbuu ofiiti jechuudha. Itti kadhattee irraa argattaa. Waamattee si oowwaata. Rakkatti rakkina keessaa si baasa. Kuni amantaa keeti jechuudha akka abbaa amanu sanitti. Kanaaf duraan dursa wal kabajuun dura amantaa walii kabajuun dirqama ta'a sinin jedhaan akka yaada kootitti. Ani waanuma fedhe yoo ta'e amantaa kamiyyuu nan jaaladha. Pheenxees haa ta'u maalis haa ta'u ani nan jaaladha amantaa kamiyyuu wanni na galchu hin jiru. Abbaan sun itti amannaan amantaa sana itti amannaan irraa argannaan amanaati jira waan ta'eef abbaa santu beeka. Garuutu immoo eega inni amanee akkuma abbaa sana jaaladhu amantaa isaatis nan jaaladha jechuudha. Gaafa nama tokko gwaaddanyaadha jedhu yoo nama tokko jaaladhu amantaa isaatis walumatti fideetiniin waliin jaaladha jechuudha.
fakkeenyaaf namni abbaa manaatiif haadhi manaa jechuudha. Osoo abbaan manaa kee maatii kee hin jaalanne yoo si jaalate bu'aa siif hin qabu si bichaadhaaf jechuudha. Gaaf tokko walitti bu'uu dandeecha waan ta'eef. Kanaaf maatii keessis jaalachuu qabu. Hagasuma ጓደኛ warri ጓደኛ atam fakkeenyaaf ጓደኛ qabaatte ጓደኛ teessan ishii bichaa jaalattee namummaa ishii bichaa jaalattee amantaa ishee yoo jibbite bu'aa hin qabuuf abbaasanii amantaa sanis wajjumaan jaalachuu qabda waan ta'eef. Isinii galee namoota baay'een argaa yeroo sagaddan irratti yeroo maal jettan irratti narratti sagadinii narratti maaliin jedhanii narratti tsolotiin godhinii warroonni wal lolaati jirta waan akkasii waan hin beekufan kana kaase እና amantaa waliitis kabajuu dirqama qabna. Walis kabajuu immoo dirqama qabna. Yoo waliin kabajne yoo amantaa waliin kabajne bu'aa hin qabnu jechuudha. Kanaaf amantaa waliitis walis kabajuun dirqama namummaati. Kanaafuu please amantaa waliitis ni kabajna, namummaa keenyas ni kabajna. Akkuma wal kabajnu amantaa walii yaa kabajnu isiniin jechuu barbaada karaa kiyyaanii. Yoo nan balleesse dhiifamaa. Irra deddeebi'ee waan dubbadhu immoo baga geechanii baga isiniin ga'e isiniin jechuu barbaada. Hunduma keenya iyyuu baga nuun ga'e guyyaa kana ga'uun baay'ee tokko das nama jedha. Kan guyyaa kana du'aan addunyaa kanarraa dhabamanii kan haadha jalaa daa'imni ilmi du'oo intalli du'oo ilmoorraa abbaan du'uu ilmoorraa haati du'uu meeqatu jira. Nagaan fayyaadhaan guyyaa kana ga'uun immoo galata rabbiif galchuun hundumti keenya iyyuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma yuutuubii kiyya sabiskiraayib godha, laayik godha, sheer godha. Please koomentii barreessa. Yaada keessan ibsadha. Gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Yoo balleesse na gorsa karaatti na deebisa. Namni nama ta'ee ni balleessa. Yoo dubbatullee ni dogongora san immoo na gorsaan isiniin jedha. Koomentii jalatti waan yaada qabdan barreessaa. Gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Gaafii keessa isinii deebisuuf qophiidha. Galatoomaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti rabbiin jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaatti turtii gaarii.